Orang babaroo fafayyuu mana keenii sanbadaadha. Taa'imni isaan urgaa fulaa jirtanii bombaatti roob geettatan jedhaniyyuu amma roobiinuu gabbaa jedhani. Lafti cufti miisaa akkam jirtan nageenyi sanbadaadha. Warri fagoolleen warri buluu jirtanillee nagaan bulaa yoo waaqa jedhee kaan wal agarra. Warri online irra jirtanillee waliin jirra. Si Jamal yoyaa akkasi akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota Facebook keenya nagaa wal fuune quufa badhaadhe moo akkasi ayyee baga nagaan nuti baaba kiyya ayyee meseena invite wal godha akkum deemu jirutti an Facebook kan irra beeta Facebook kan koob jedhee laf kaa'e beeta lafteen kuyyiisetti Oromoon tulleen afaan Oromoo jiddu galeessaati yookaan afaan Oromoo jiddu galeessaa laata rakkoon qabu duuba koob tan keessa wanni nyaatanillee kee jirti wanni nam nyaatullee kee jirti irrisaniin deebi'u duuba adakki malee wanni ajaa'iba tokko na mul'ate. Wajira dibilisummaa uummata Oromoo shawali lixaa bananii jimmaa bananii bakkundaa bananii arsii lixaalleetti banuu jirani in gammade because karaa nagaati demokraasiin Oromoo jidduu dhalattu tana ajaa'ibsiiftamoo interview gammachuu abbooyyanii solooloo keenya kee taa'ee godhuu jir dhageeffadhe Jawaar abaara lamma abaara korneela biyya abaara korneel Jawaar abaara korneel cufaayidaa yaamuufi duuba wanni sun gostuun dhibuu jirti gosteen dhibuu jirti har'a silaa namni waajira dibilisummaa uummata Oromoo booraan hangaf hin jiru yoo dhuga santiin har'a guyyaa har'aatti akka jalqabaatti Harargee keessa banamuu qaba ittaannaan Booranuu keessa banama maaliifi Harargee yeroo badda Harargee in qabne ummata Harargee anagar badannootti as deemee argee jira ijoolleen Harargee hin beekti warri sunini ummata qabsootan achi keessa dhossee yeroo kanaayyoo ga'u waajjira dibilisummaa uummata Oromoo ka gullallee sun duraani ka Harargee sunii banamaa jedhee aman anin bun dhuguu jira waan dhibiitii miti dhugaa waaqaatiin kakadha akka silaaftuu warri Facebook kana kagari dal jaarata yo sila dhugaa anagar badannoo deeme laf duwwa sun ka obruuf mukirraa qotan sun keessa qabsoon Oromoo itittee dhanii os jaate akka mucaan Boorana Shaallon Buugii barreessee durii tokkirraatti akka tansa dubbate bisaan maanya dhaqee sattawwaa rimaa qabarge sattawwaan dhalee ilmeen suna haadhum keessa rimaan suna haadhum keessa bu'ee isa marri nyaachuu jiru kan cita dheeduu jira argee jedhe naga cita dheeduu jira argee jedhe rimaan haadhi keessa ba'ee cita dheetu nam argeemamaa jedhe kan argini yoo taasaanii dharaa jedhe dub qabsoon Oromoo arri Finfinnee wadhakka galtuunini Harargee keessa dhalatu ilmaan Oromoo kamuu mormitu ammoo warri sun qabsoo sun achi keessa dhosuun isa sila seenaanarraa Oromooni tiimboontu dhugumaani an deemee iltiyyaan arge lakke sabboonummaa isaanii sabboonummaa tan birdaf ummati sun waraan sun hin dhossaa jedhe irra dabee nama gam irra nyaate beekaa gam irra nyaate wallaalana ta'u qabsoon nyaate dhanii nama gam akka inni nyaate seenaaniin hima kun waan shakkii hin qabne achi taansee duuba godin Boorana kan keessatti waggaa 27 kana lammii keenyaallee dabalatee sabaan Oromoo waan ta'aniif qabsoon tun nyaate ardi waajjira dibilisummaa uummata Oromoo kan mootummaan kamiyyuu eeyyamee bakkundaa banamu godin Booranaatti sabab nam dhabiisaa sabab nami baknubuu achi keessa hin jirre nu gurguratanii nu bira yaa'aniin adiyyoo badee ummati kun duwwa diidaa tafee jechaa turu waggaa ganaatti ji'a ganaatti ardi ilteessanii yaa agartanii jecha wanni nu ammoo shiftaan ibsinuu baasiti maal nu gooti solooloo taa'ee gammachuu abbooyyee yoo Jawaar abaaree lamma abaaree abiyyi abaaru wal dhabilmaan Oromoo maan irraa argata qawween inni buutiin inni guuree sila yoona mangisii nu cabsikan hin fakkaatu waan hin fakkaan Oromoon irraa wal dhoorte
دوب أديو بني وننو جنة ilmaan godin boorana kan irraati yeroo dheeraadhaaf tumsa ilmaan oromoo kutaa kamiyyuu cuftina gootan galatoomaadha. Tanaafiyyuu yeroo dheeraadhaaf waan kan irraatti wanne jennee korii kun taa'uu qaba, walga'iin kun taa'uu qabdi, walkawiin deemuu qabdi jedhee sabii kennin goru qaba jende kuta nage boorana irraa yaabelloo irraa korii kun taa'uu qaba jedhuu fi adiyyo banni kan agar arda jaarso waaqoo kan du'ee jettu maali bu'aan isa eebbisa haadhisaa badhaasanii boqoquutuu jaartiisa badhaasanii kenni ka qabsootan keesseen mee ka itti nyaataman mee ka keenyaaf Itoophiyaa jiif gurraachifana magamitti itti dhabama kunini gaabbilisummaa gammachuu booyyee fedhee galee gaaf dhenge useen galee gaaf goolichi dhenge galee waajiriin hubanamammoo qabsoon sun tanu keessa ta'u jiru nu mangisti dhibimoo mootummaa dhibimoo tan wanni war gaafona nagale koree hojii raawwachiiftuu koree gummii sabaa jedhanii war gale akara nagaalleen galu warri kaa warrool kiitii yaafee jedhanii wala mormatanii sun aadaa qabsoota ragnu dhalannee agagarre warri warummoo akkachaa dhufe gantuu waliin jecha gumaa si nyaatecha shanyii si duguugam jecha markab qab jecha waluma baaraa dhufan guyyaa gargarbaan aguman dhaladhee bii kana guddadhee nam ta'eedhaa dhiiridhaa ta'e wallaggaa keessatti ilmaana wallaggaa daaraa godhuu jirte awwaa warri kun barbaadu waan rabbiin guddaan oromootti ergeef hin beeku ku anyway qabsooni wallahi waan akka malee gaddaati yoo oromoon saati ammantanaatti boson keessallee jirte yaada wal moromte ani ni taadirreetti abiyyi lammaa mormee abiyyi mormee jawaar abiyyi morm kunnan dhibdu lubbuun oromoon galaafati warri wal nyaatu warri yoo fedhe laayinii irraa wal baatu this is the politics siyaasa warri siyaasa nyaatamamu ummati nyaatamamini amma awwaanan jibbu ummata oromoo guutulle irra jibbu jirtu kimaanite ani ni jawaar duraa wareegama ani wareegama allamaalle duraatti wareegama abiyyille duraatti wareegama jawaar duraalle ti wareegama maaliif warraan riskii sun fudhatee mite politicianin in nyaatamamti ittadu walitti duulani awal mootani this is the politics siyaasa nagati yoo siyaasaan ta'e nammoo ummat kee waliin cabsi taate rakko yaa agartan waan laala oromoo gaaf nami waan ufii tochu dhoffatu irrakkata an dhugaa booranii tula saglaa warda irra kaasee seenaa wardaa waliyyoo imanii nu barsiisan ebelu dugaaf duri lool gan dhibba gamin dura gada yoo gaafa maali gada akkana fula akkana tadhiisisa fula akkana gosa akkana kaasanii booranii isiriin dhokachuun qabu oromoo wanni isiin amma walii wal dhaanuu dadhabuu jirtu akkum qabsoo jaarran akkamiin keessa ba'e galaasan akkamiin keessa ba'e kamaal akkamiin keessa ba'e daawud akkamiin keessa ba'e akkamiin gammachuu abbooyyee raasaatti hafe waan kan walii galchuu didde tamaara naftanyaa garta naftanyaa hin arguuyyuu ilin qabwani bal'aadhaaniin nami ufiin wal dhaanuu hin dandeenye naftanyaa maan irraa haasaaniin naftanyaan ati guyyaa kan guutuu gaaf ka wayyaanee gartanaan jetta arrammoo kor wayyaanee waliin teetta siyaasan firqabdii jetta soo tanaafiyyuu lubbuun oromoo firin qabdu lubbuun oromoo wallaggaa firin qabdu lubbuun oromoo gujii firin qabdu lubbuun boorana firin qabdu waajirbanuu jiran alaabaan sun warri irbuu maali seen amraasa suniitti warri kunin irbuu goskami seen gaabbuuf ta'an an dhuga santi marmaan dur jedhe yoo namii qaanyoo baat addunyaa tanirraa yoo nami qaanya nami 2019 lubbuu ilmaan oromoo bosoon sun nami 2019 bosoon sun keettaa'ee lubbuu ilmaan oromoo dhabamsiisuu jiru reediyoo feetirraa yaad kenna dhidaazin maata miidiyaa feetirraa miidiyaa walaabummaa miidiyaa sabummaa miidiyaa maani dhanii si wanni tokko maqaan sabao jettimo tawwan urke enne irraa yaad kenna lubbuun guyyaa ardhaba'u jirtun ni lubbu tabaati miti lubbu nam gubdu lubbuun gaaf durii sidaamtii orin urra guurrattu namin gubdu irraa du'anii qabeen irraa wareegama waan oromoo wareegduuf illee hin beeknu yoo dhuga rabbii santiin
waan oromoon uf wareegduu guyyaardha ilmaan iyyeessagan walii buusituu fi qabsoo jette am gammachuu abbooyyee fayyoo reediyoo isaanii irratti ati dhageettu in bootatti sin boochistu in koflaatti sin kofalchiisu waanum tokko ta'e yungan amma laabaa warri raasaatti nafee amma faaruu ijoollee boorana tandidi qotan raasa suni guuranitti gitaaritti kennanii namichi maraata tokko achi kee jiru gitaar dhaanii jedhaniini akka ayyaan ofirra kadhatu raasaan maraatee ekeraa jaarsoo waaqo irra maranitti hin beennu achi gitaadhaanuu jirani bu'aan am gos oromooti bu'aa warri buusmaani oromoo qabsoon achita waajirii banamuu jiru kuno boordii sartifikeetii fudhatte ati bilisummaa uummata oromoo waraqa waan fudhate keen wanni inni banaminiif godin booranaatti waan ani santi beekta adiyyoo baddanii jechaa tur adda ayeennutti hin dubbatini dubri eennutti hin dubbatini ammandeessi gaafa dhaamiti qara dubrii fi diinii kakkee an waan irra qabu loon itti naqannee loon waliitti hin tiffannu lubbuu boorana ka dubbanni malee am warri guyyaa sun boordi armaan dur wobo waliin gale ka eltiraa gumii saba ta'ee gale ka daawwidu waliin gale me bisaan sooddibu immoo qabsaawa turree jedhani qabsooftu turree jedhani bisaan sooddibu'ee miti warri sun me booranii adiyyoo baduutti hin jiru haqqi kalee jaarsa waaqo acaalake sigalti tokko lamaa mi subbee waaqo tokko lamaa miti booranii muummeen qabu ka keenyaatti asitti tidhabamu sidaat abbaan yoo arargeen nu angafti nami taane akka oromiyaatti nu arri jimmaallee keessaa waajjira bilisummaa uummata oromoo baanaan kunoo kana nu ardaalle adiyyoo bannee wanni nu jennuuf tana wanni nu garmaan dur adiyyoo booranii adiyyoo baduu jira OPDO'n adiyyoo baduu jira ODPR tun dhufti tanaan yoo ODP jedhanii malee adiyyoo baduu jira OLF kalee yoo lenti keessaa maraate agamii moora baqataa maraate agamiitti ardii kanirraa dhaamochi biyya la keeciisa nami ufii diilallaa'uu balee bitta ardhaa yoo qood oromoon guurratu guutuu keessa dhabne yo arnu ammoo duubaan qood oromoon qoodatee meedhichi jajiyatti taan keessa dhabne nami abba gadaa itti dhabbitta nami fas abba gadaa eebbifatee aboot alaabaan kunuu daantee naafaan keen dubbata yettee eebbifanni jedha abba gadaa booranaati bar kasaaga isa lafa guuran yaaldaawwid ibsaa yaa'ime bar ardha wanni adiyyoo nu balleesse nam keenni duubam tadhirra hin sodaatina wanni ani nam keennan jedhu dhuga yoo dubbatan arkaan cacaccabee Naayiroobii ciisa siyalloo ciisa madaa'ee lafaatti hin galle dhaamocha lafa lakee taa'uu hin danda'u hojii tiraak namni oofi waan namni hojjetu agam ka miidham qaamii miidhamee jirkeen qoodum suniyyuu wanni nu dhowwe duumani warra waan kanaa hin ta'an ka garbisaar uffate ka'ee oriyee yaa'ee wanni an jedhuuf kan an dhuga irra goruun na dhibdi in dhukkubsadha akka namichi baa dhuga sun irra goruu lakki yaalaa yeroodhaaf hin jirtu yeroon nu adiyyoo baduu jir akkamechuu jiran ganna gana ji'a gana adiyyoo baduu jirraa jedhaa miti waan kanirra badama blog si godhe in walitti sana raarsinaye oromoo walumaan taraarsina rakkoon qabu hangafaanna walitti sayyaama dub wanni nu waan kenne kana wanni nu waan kenne kana godin kan jennuufi godini kunin dhugaa ak 27 yaasitti abobita nam ilmaana gamman dhalini jira nam ilmee qabsoo sunii fedhee fuul muk ilmee fi fuul itti cabse muk itti cabse bira deemee jira qabsoo dan keessa nami abbaa fi ilmoo waliin seene ilmi isa diqqaa ganna diqqaa seene itti cabse bira deemee jira arriyo deemtu baranda taa that's what I said ana sindur asiyaasa mita siyaasa hajja danta qabe ebelachi seenu miti akkamum nam dhaabanii namichi achi nu lakkise deem ammallee ilgoganii waan ajaa'ibsiisa ammallee ilgoganii eenyu nami gaafa sisan bakkiseetti dhaxxaniitti poosterii midhaafatanii istaadoomiin liiban niitti nageellee nu maxxansa yaaballoo nu maxxansa mooyyalee nu maxxansa taltallii nu maxxansa nu gadhiisa
hayyee dheengadda ammoo karaa nagaatiin qabsoomna mee waa'ee warri karaa nagaatiin qabsama waajire yaabaloo banuu danda'a atilis yaabaloo waajira bilisummaa uummata Oromoo eegi mandeet argatan banamuu qaba na warri waan achi jirdhiisee waan raasa jira t-shirtii naqachaaya amlaal meentaaliin warra gaafas gale stiil biyyala jiranii malee stiil addunyaa tana bal'isaan xiyyaara nasiibuu arganii malee sila warri kunini war olla keessaatiyyuu oriilleen foon qalatanii nyaatan I don't know what I'm saying waan jedhuun hin beeku sila maal nami sila dheengadnu karaa nagaatiin qabsoofnee jedhu ummatii galsuun cuftiniyyuu arra waajir bane nu warri ijoollummaan qabsoo seen ka ayyidurooti kennin eessi jirti samii hin seenne lafi hin seenne biyya hin seenne booran awwaaltee bira galtee jecha duu cuftii isaanii tanaaf gaaddisi kun booraniin wal'aanaa jedhe tanaaf itti goggoge tanaaf irriib itti dhabne tanaaf ka Kanaadaa jiru ka Noorwee jiru ka Ameerikaa jiru ka laffeet jiru booranii irriib walii dhabnee jecha ka biyyi jiru be ka Naayiroobii jiru cuftii ka bakki fedhee jiru booranii walumaa yaa'u jiru hin agarre isan namumaa kan agartan malee takaan takke tokko harmi jalaa wacheeri boosu godha agartan malee this is common yaa argar ardi yoo booranii ufin argini booranii addunyaa faakiraallee ufin argu akka diyyoo badi dhaab kamiyyuu keessatti diyyoo baduu jiruu isaa yoo ufin argin uffaluu hin dandeenye jedhe rakko jechuun uffaluu hin dandeenye jedhu group al jir tokko jir ka booranii uffaluu hin qab jedhe malee booranii uffala booranii uffalfalu bakka lafaa jiru gabaafate dhaabate kumbi eginne addaan tuqateellee dubbiillee namirraan fuudha akkuma mucaana interview ram tolche suni dubbiin boorana jajjabdu so wanni nu adiyyoo yaabannee adiyyoo gossitu yaabaddee jenni malee nu dubri ta'e diinii kakkee jabeenne kakkee boorana galiiman qaroom kakkee gosaat dhaqiiman eenyu si durecha adiyyoo baduu jiru ODP adiyyoo ban OLF adiyyoo ban OKON adiyyoo ban ame paartummaan booranii kee jiree ebeluu jedhan jedhe liiba waaqo in dubbata qofa deema takki boora ani wannan dit kan yoo irriib dhabdee boora walii qabdee kasi dure juuf kasi dur si dugul deemu kasi duub deem dhabde qoota bilisummaa uummata Oromoo abbaa gadaatii fi akchiif gurraacha bitaa waldaatti jeesaniiti qabsootan keessaa qoodii nu qabnu qoodii qaamiti beek yoo namni nu hangafa arge jallaan nu hangafa abaddan namni dhibin nu hangafu qabsootti bilisummaa uummata Oromoo duraatti no way because percentage yoga lubbuun itti keenyaaf lammii biraatiin itti dhabne muummeen qabu hayyum dhaatan wanni hayyum dhaatan ardu waajirii jimma furuma miskin kun guurtee waan ofiitti ergite yoo nu gusiduuf nu gustaate yoo sidaamtu dhuf sidaam taatu waajir nu dura banati maaliif organize waan taaniif me amma afaan kamiini nami an qabsootan ganni soddoma kee ture gandiddama anaan diqqa school keessa bahe keessa gale akkanaan qabsoo kan keessa gale jette ijoolleen boorana ta'aa jirti ammaan ta'uu morom tokko ani ijoollee gariifaa annam garii fuulaallee hin beeku nami agan argee kun akkamii wafalma adogossiisa akkana diijoo jirtu eenyu nami uf kennu biyyiti bittaardhaa annama ogaadena kaarma Austraaliyaa deemee paaspoort deebis beeka agan laftan jiru on a left Ogaden Liberation Front arda dalkeegan kuddi manajer biyikiyya dogosi walin duajer passport Australian deebisa jere nam application galfate amirra yotan dhufe application galfate jecha ak deebisu processi fudhate mali freezing jedhani wanni waanu guyya tokko deebisanii miti tuba adiyyo banniyo nu sigarsiifne jibbaa miti an wallahi gosti dhiisi angostiya boorana dhiisi anilme nama injibbu maaliif baqattummaa maree waan argee guyyaan dhal bitta nam suudanii wana kenne guyyaan dhal mucake shilingi shan callaa qaba baran dhuga rabbi yoo sitti maan qaba siree gubba ciisuun qabu dhiis Oromoo namaa si gargaar annam jibbuu iyyuu hin danda'a annami baqattaa keeffa maree namaallee jibbuu hin danda'u nami eegi marroo tokko baadalla kiiloo jaa nyaate zayti burcuqqoo tokkootiin jiraate torban lam jiraate ilmi nama kamuu jibbuu hin danda'u nami ammoo la forma taa'ee ammaalate rakkoo argee kiraa nama baate lafufiillee diiguun malle gosufiillee diiguun malle yoo waaqa sodaata wanni beeta nami gari waaqa hin sodaatu barii tokko hin booranii mammaake bitta bara yaraan maqa horatuu jiraa jedhe kadaalleen horii horate yaraan horii horate daafanaan si bulchu bari su yadab Muktar Kadir walin dabre
bara lammaafaa kanami kolaan sibiila kayonni baroodu dandeettu. Interview mucaan sun kalee agartee taa'ee dandanaga eenyu tanin gaafatu. This is why. So wanni ani saniin jechaa tureefi amna mootan qara shakkii qabdan shakkii baafatanii akka diyyoo ban. Yoo qara kalee shakkii qabdan yoo argostiteen sun namin feetuu jettani ammoo isanu cubbootummaa booran keessa dhalate achumaa naftani. Silaaftuu gaaddisum sun dhiisi lafun booranaa yuune jettani. Maaliif dhiigummaan qabdani? Cubbuuni adabarte. So nu guyyaa qara dabarre nama mari'atanii mucaan Borana Media Network Libana la kaya gaafat nama mari'atanii qaba jedhan. In mari'anne namaan in horiyan. Wanni at least gattaanit guyyaa sun am warri achi dhaqsuni kagari qaanca wartureetti shane okaan wobo addibilisummaa uummata Oromootii jedhee qaanca jala gir jedhe horiyaa achi dhaqe. Shane len dubini o amani adbilisuma motorobole tane gir edani tamalle episode okan episode na wani maqayu matan ware tani pipinu fide warri kulle kalen tibinu fide wani matayu garnu galsha maqabarti kana yun qabannu gir jette oriti yo lenti malifi qopana fulo balalla tane dillensi ado liba wako billate leni qopanu tinjiru tok karoda tok jannada tok nam jaba nam jechikab jech oromo disi Ethiopia le ingirgirsis ammo go sof duba qaba ka jedal lallami gizat nam walindemti ha anyway supporter gosyo sinjeran boran jallamit yo atin go supporter eddu qabat gosyo jedan oromoni akinu godin borana dalanne guddanneni eni nulami lafteena dalati cufti boran malifi boran tak dhagete jedan boran tak garte jedan anyway amma ak Australian citizen jedan kan ak American citizen jedan kan nami godin borana dala cufti boran مالت جالكي مكلا كانت انتم اتم بيتي برچما قودچو جرتي اتي ربي قدام مك ابو جارسو غرو ربي سنتر تينا ميكون نجالت مو نجيب مو اسكي كم بيكاجيب مكلا كانت تاسو من بيتي واجير دبريسم محمد رومو ورقت فدتني واجير بنچو جراني وان جارسو واقو نودام كان مني قدام نم تمارينم كان كان توكله كيس انجرو بيجي أو كلهم باندرو في فلتة بيجي شوان تنشفتي على فكابات أرسل لي على فوفيتي في نانو فيتي تواجرا أدبلسوما مطرمو بنات نودي يوبدو جراج نات مكلاكايا نتاسو تتومان مكلاكايا ني قولي تدنجة تفدنجة وسينفا بالأمان رنقافة نوستراليا جرا قولي تدنجة فدنجة وسينفا كم تشوف بوجي فيا فول بيتي تبيل بالجارسو غرو أدكي يا مكلاكايا أنتمان مكلاكايا وران بياتي بيتي واجر بنا تشوجر أنا ما لقيت أنت يا ستيم شيالك أجاتني وفي الركاسي نمكنا أنسين بيكو because uga yedu jatani malib gote furket jatani gosu fi ugam bulche ugam falmefi ati makalakaya na taso tuma makalakaya warani Ethiopiati nu gos badu jurt kawajiri sar na michupti wajir banate jimban banate shawan banate wallon banate na michupti banate at wajirin qabdu shifta sinjedani tetegarta nama chida bafi warid engad galakati ni janno mafi gaddis guutaite asoftef tokkolemme esi senam bisan so disenimo guya mo borandure jan documentary sunin tat kafarak o borana ikatan. That document will come out by any means. January kurani shani jarso gurro yoyu bijir tatuachi walaga yo bijir tiketi muradi de babaki makalaka chi moromnani ummat ke nini jesina jenne akum jannaf jabang godin kami judureje warana fi command bossi number bachiti jenne nulle ngoste nduradu manna jarso gurro kanirra dubbaddi ete sagantana ambas woni media ki ya media borani bese wali busa ke jawar jar seta. This is my own media, man. Orda cosire atso sum karchabdu taati ifama yo karchabdu tayni boran balla kan taati ifam sininja yo at karchabdu le ta darara sikken de arkalen sila sinan kado wala gar
دوبا تنافيو أمنا ميكون نبلانا دفجار سوكرو كنا بربادا دبيني عن أديو بدو جرا لبون دوت سن تس بدو جرتي إيس دوسي ما جرا إيس دوتي تسا دريس دوتي ما جرا دريس ما أنت يدو بدي أر دريس لورا كان كابو إسو ما نامي دوسون جرا ماما ما دواي جرا إيس أمو دوتي تس إبلون كوني سي إبلو توك ميو كان لا إيجي دو دبي من كان لا مانتورامي تبادي إيجي دو منو كيسا فوراني أولاني تاسدو تاسم نام كيسا دبان دوبا كتا كراني توكوتا أوروميا كراني لمان أوروميا كيسا بورانيا أكم تاسيني بدسوني تاس بدو جراجة تاس واني نبالي سيسي وري representative gumi sabaja dani kuno eltirati kanit ya ani filanit yaran buwe makina buwe bajeti nitibaye borani nitibaye farako iti katajere wajir mambanin yolen kale wan kan de garti machugal mafahim be yolle borana ta wan kanirati aga opinion ti dorsisa miti mani da chof gesit sun chuftinu sadar kasanafta tas boran balle su jirani borani adiyo bade wanne ne sanin jadu godini borana adiyo bade dofta ياتني ODP متي برلما بانت تانتي لما كان بيتي فينو فاني نم سغالي دوغيا وريغا دوف الربورا نافنجين اندان اتمكلاكايا صوتا غاف ككسي دغ مكلاكايا فرا دور تبي تجاتني انو جارسو غرو غاف درغي نمي اتمت ان فتكون شالقا جاتنيني غاف درغي قوي بتلا جدي سر بلوني تنداتن غافا موات نمانتا فوتو سمت تنفتي سبو اللي جرب جري كراي سر الراسو جرتو كان قوي بوران الرئيكي كان بوران امو ويني بيتي تدا بوران امال لمان جتشا because of akake jarso gurro kanati kejir makalaka gar ibinu demsis no makalaka federal Ethiopia no bulcha makalaka waya diksisani hadi kanisi da moska falani fi benna mali makalaka bora waya diksi siften at natato at waya mitulubuna madu isiba mando da moske nani fi waya dikani fi benna nunam waya dike isanuma posu godergine waya dikani anu you sit laundry faranjo jachabe it doesn't matter nami wadiku kobediku sibiltumun amenna mit uji wara rayetis biya contractor gatani waya sami chani washing machine bitan brigade sun chufa waya dikani tokkosani contractor fudatani bese boran sena yo amora yani tis biya voluntary an gargaran so it's not my business man raza alubuna matu da bamujira wajir nami banata banachu tinjirre wadik sisani ana do silana bete makaki gimbeti se adona bete o silatate o iluma wala garre iyali banjiro skesin jira wana kana silana jarat babarresi nan gafatu mane na wandalle nam gafatu nami adunya gardibi demu jir makalakaya wala kaya ditu miti biyiti lamani jawar biyyi nyate abiyyi lamma nyate lamman jawar nyate biyiti full stop bi jirta ati makalakaya waya mi tani isi dubarti sun jalatu malimbe ka wanto konne rave ginjiru foto arge arroji jeda lubuna madur marsani wani waya dik arrakon qabdu turi basani akda sasa abuna tinakani amta wayati miti biyiti partiin gan diddami torba borani qabsaayeti ka Kenya tiduye ka Ethiopia tidu mali jenne sigafachu jirdu bi achi do yobet okan foto shela ka matafattasi no fingize lama sadi sitti menami media kan ordo tutinu si ajabza jarso gurro aya sitti me achachi didden nari torban duf keysatii England teso keti wanka keti file ka kechufa erga jedhan intelligenti kennan man ture jarso gurro namni la foto jela ka matafat achindu banne kis week si se na janda ka kewat barbati dubin si gademo babagi dubu ya ummat kenna dubina sejit duba tabalditi debina tenitana tilabtu January kudani shani waninu jechu jirufi gositun dandamachu qabdi gadisi kun kaboran baldati kabike jiruti ya michtofate ka al jiru ya michtofate
إن دل نادك يا أتساتي نمي واجر بنات ويدك أنيجت ويركون كبانو جندك مكلاكايا يودا الركتين يونا كبانيو تيكنا جدا نسرنيا كتاتي جدا نسيدك سيساني لبنا ما بدو جرا برادك يا أتننا مكان مالي متى نغرقل شيء أنو على رفيا ويا مكلاكايا نيجوتين دركام بورانا بات. That is no problem. It's a big deal imiti. Voluntary warile lubu biyya kenna nimiti. Voluntary nulle nin dinna fi nadis sun wan guddo miti. Nu wajira diblisuma motoromo nu banu dandeta sifilanna. Yarto hatini makalakaya sun achikazu dandeta yo sifilannam. Yo nu amman tamborani wali galet campaign si gona sifilanne atman nu chochozi. Dubta nabi yo topic nu ramballesini. Addunyani garsadit wal qod. الدنيا ديمقراطي كابيتاليزم ديمقراطي كيساتي G20 G8 ورجع نيجرا European Australian تنتبتنيجو غانا كيساباني وري G8 نجير نتوس ورجع وري كونيني ولم جاري غاف أفريقيا دي tribalism وانجر انجار غسوما بارتي غسوما بارتي أورومو بارتي EDPP UDD ONN OO جاري Partin sun egi jaram to gosumman egi nami jaramami aka Macedonia fa dunyan ku wal nyate wal ballesit nufu jirra addaki jalla fa ya gabute January kudani shanitin duduba yo Facebook irran no agarte nutti dabes lafu gabute jirta ye يا بالله تقرتا يوم ما تجير فيجو خوت ترمات لفا قبوسيني جرا ويا يقتي وني شفتيني ويا مالين دلتو يو دلتا مو مان تاتي سليس تاتي دوبا G20 ني G80 ترجرا G20 نمو G80 تول دبر سيتي وركال لما انت بلتقوا دوبا ما ميدل ايست ورجد دقاليس عربا كان شياف سني جراني غرغر قودان شيات سني بلشا ساد مسين شن سني سن شن جرانيتي شياف سني جراني دان مان جارو فدان مودر مسلم وان جدان الدنيا غبا جاران ارض يولن تنتبي جلاجر شيكي فركاكا مساجد الدنيا كنا كايتوبيا كوميونيتي اورومو كجين يسلاچ يولن تن سروال نكاتتي اجاب دقاتو كيته جنسيات مودر مسلم باسني جچا وركان دبيله كمين تفسن كسومالله كريستيان كيساتو في ارض جروبي دم كريستانا كسومالي تي الدنيا قبة جراجة كريتاس توري أرقامو ترايبوليزمي وري كوريني مانفيد رقو ورافيدو جالكاب سو فرماتي مان مال روفتي جيتا because G20 G8 بيك واني نموم ديدما فنموم سديتي وابولشا چرماني چاق اوضاتي Middle East كيساتي شريان إسلامك جداني شريان بولانين من جن ديمقراطي جنو سعودي اللي أمان سيفته ندلين غاري أوفتوتي جته الدنيا أمان سيفته جرت إنك جيم بي فرنجي شيكي كين كجرو كيسين كين كجرو أك فرنجي نياتا أك فرنجي دوغا يجولن تنلين أك فرنجي ياتي نولين إسلام فرنجي تي مورر مسلم ندلين تسروال نكاتشو دنده يجولن تسروال جنسي نكاتت إجابة غانا دقا قبا كيتت ويا ديزايل فيته نكاتت ديمو دنده amantii manuttin islaamati jet maalifi warraatti ama kristaan jedhe churchin dan moderni akkana kana dunyaa tumu jiran sharia waan jedhan qara dhabamsiisu qabu warri sharia dhabamsiisu fi shia sunni waliin nagan afrika mo sharia islaamati miti aadati illee dhabamsiisu fi maan godhan tribalism gosaan jaran majority rule minority right majority minority gosaa waldaan Egi gosa wal dofte Afrika na mwagagana gaf Afrika Somalen kana dibu wan Islam taate fin chabsiti Marekan banu so'onna jet akhirar gujurt Somalin arbi jala jirt amanti fi aada fi wanu fi chuf dabdeti akhirar gujur besen lalina besen harama besen illalina wallahi nyanna miti anin duga sinjeda yo sila rabbi guddanarda laftiteen sila nagataati an dhuga sinjera loon orsiifadheetti aanan loon suni ilmadhe nagaan jiraan maalifi addunyaallee fayya dhabda gaaf dootuullee yoo gaafiin achi gadii jirte oma fildi achi hin qabdu because already beenne jirra jecha because environmentiin nu kee jiru moderni shariyaan badde aadaan badde naminuu wal gaafachuu hin danda'u demokiraasii sin jira modern taatee jecha
irra gadafnaan amma Afrikaa wanni Afrikaa keessa balleessuu fedhanii tribalismii party waan jedhan barreessuu fedhan Afrikumaayyuu keessa nationality party dhaabuu fedhan kunini saganta nami adiin G20 fi G8 tanarra qora maaliif waan kan dhaabuu fedhanii yoo san jettanii wanni waan kan dhaabuu fedhanii fi Afrikaan South Sudanini citte maal taate ufuma deebitee walaati qara gosaan dhaabatti eegee lafargannaan ofii deebitee walaati nama gamibbati Eritiriyaanin citti cinnaa wagga 27 Shakespeare kan Afrika keessa jirtu Unioni tokko keessa jirtu abiyyi dallar rasaaq akka nam cufana karboorana loon rasaaqu kan dubbiin sikatimo baabagi amwanni nami maddi tokko dhalati nami laf kamii dhalati tokkin dorgomu indanda filatamu indanda jedhaniif maali amma biyyittiin an jirtu gandi bilama taatuti federalizimii kanaatu yu goseddu federalizimiin imbadu federalizim kana goseddu systemiin nu amma exchange waan jedhan kan inaman generation amanu miti haysillaaseen gaaf lijiyaasu ijjeese maan jijjiirti mangisu ilmaram gaaf haysillaasee ijjeese maan Itoophiyaa irra jijjiirti warri dargii gaaf dargii buusan yaadigi maan jijjiirti constitution jijjiiran okay amma taraan ka Oromooti ilma bagadaati ilmi abbagadaa ammoo maan jijjiiree jedha uf gaafadha so warri barati cuftunuuf gaafadha nami daawwattanuuf gaafadha maanti jijjiirami dhuf benefitiin Oromoo ka jir maal jedhe namuuf gaafachuu danda'u asa nama callan dhageeffatina uf gaafachuu qabdan maan jijjiir maali achiin nu galchaa miti wanni tokkees laal meret laaraa shugaaf mangisoo ilmaaram jedhalleen hin dhalanne jechuun adontaniyyuu hin beeku meret laaraa shugaaf inni jedhu Haysillaasee buus hin beenu ammoo lafti abba lafaa ka jedhani warra qotaniif irra ka qotuu hedhe deebisee jecha EPRDFin gaaf TPLFin seentu namu isteetaan naannoo na jiraatuuti laal naannoo na jiraatu namu gaaf lolammoo laf kennu kutannaa jedhe lor Tigreelleen Oromoolleen walaabummaaf lolan Ingilaandiin namni adii yaame kaleen colataa afaan kee jiranii akkasiin ta'u isan federaalaan jiraadha Eritiriyaan acittuuti isan ammoo federaalaan jiraadha namu afaan keessaniin baradha dubbadha laakko 39 eegirami dhuftii waa baratee gandi 30 ta'ee demokraasii ta'een dubatti addaan godaanuu hin dandeettanii jedhan la waan nuun obsiisan laakkobsiisuun obsi namaa tochi laakkobsoma omaniisu oman butu namu irraat obsaan jiraata hanqasa laasixeenyi fudhanna yooyyuu sinta cituulleeni ganaa poroseesii aamees kudhan dhibiin fudhate seeraayyuu atu guldeemtee dhiis kanamiin doon aga gana maallaqa baafat aga addunyaan eeyya aga maani fudhatu nuun cuftee akiraa jirra ilmaanteennaa dhaqqabaa jecha yoo karaa nagaallee taatu firindeemi guyyum tokkoon kaanii koota firindeemi kutaa citan jedhan because maallaqa barbaadda faayinaansii barbaadda wayiddu jecha dubbiin si galtimoo so amma yoo namni tokkin maddi tokko dhalate ati namni Ameerikaa dhalata intalti Soomaliita Ameerikaa jirtu mucaan Oromoo ka Ameerikaa jiru ka Austraaliyaa Canada Norway German jiru biyyi sun migrant ta'ee jire automatically citizen biyyi sun ta'ee jira jecha kachi dhalatammoo namachumaa dhalate niniyyuu filamuu danda'a in danda'a firuu danda'a in danda'a namni tokkin ammoo ka Gambeellaa Tigree Amaara yoo naannoo Booranaa dhalate naannoo Wallaggaa dhalate inni mirchaa dhaabbatee in filatamaa jedhu eegi biyyi waliin qabde qoos waliin argachuu qabda dhugaan jirtuun yoo inni yaadaan si dabsattay lakkoobsaan sitti irraddu yaadaan si dabsachuun danda'a fakkeen isantiin namni pirezidaantii keenya dorgomuu jira ka Boorana jira ka beettan ka keenya gosi Boorana nam 200 bare 200 namni inni waliin dorgomaa jira bar kukkuyyuuf jaluuf kalanjiini debate goonaan ammoo immo'anne yaada wanni majority nam talambaati miti tanam dammafacha yoo atin Booran nam 100 gulaan deemtee anammoo gos jirtu cufa ofii daree kanaanno sun jiru gulaan deeme nam majority male at minority taate jirtu because already kaabonot kee jirtu kaabo gosteeti calla
imbarri sisiftu shimpirree taate gosatte afaan baradhate waa afaan hinnattu nam keeyyaanii hojjetanii biyya loon bobbaafatanii horii bobbaafatanii so at furmaat gosan goon nu amma wanni nu jennu gos kan cufamnatte deemuu dandaa boorani duriyyuu dhalootaan maaliif nami qoodorii boorana yoo qalanjilaaf qalan qoodirran qabni hin jiru ori boorana kajila qalan ka gadamojii qalan kana katumtu kamali ka warri reenyaanne ka kalee ka angafa maali waan kan qoodanii cuftinu abbaa qaba nu warri demokraasii akkanaatiin nationality jaarretti nami godin bo araaru namma nam jimmaa dhufeetti Kenya filatam MP tajir nami Kenya booran bulchaa ture nam laf dhibiidhuuf cuftinu yosin jedhu dharaamiti dhuga an dhuga jirtirra goruun danda'u ammo tan jabeeffate orachuufi boorani nami agangaw arri partiin tokko njir sodda yoo soddagi arri yoo nami tokkolleen arri duuba abao kana gana boorani itti cabeetiif gurraachifa itti dhabeet gurri itti wal murtee raasaa wal fixre gargar itti baate olla isaanii keessaa waladhanii rasaasii seephan isaanii murar waajirii booran keessaa ittiin banamamne fula hundaa banamame boorani adiyyoo badmoo hin banne. That's my question. Tan gaafin kii ka qarabaate. Adiyyo banne jecha nami adiyyo nu banneese adda keetiif dubri kiyyaaf sodda keetiif diini kiyyaan hin jiru abbaa qabdi warri dhaqee kunno iltiraa fadhamame nu koree teeknikaatiif gumii sabaatii jedhe arri gumii sabummaan isaa sabboorana guddaa ka konsoo burjii gossee gabra garrii fi waliin qubattee waliin madda irreegaa ture nami arri warri caccabse gosboorana addunyaa irraa caccabse warra kanaa jecha anu fi kanaan himadha dhuga jirtanaan booran dura dubbadhee madha raga waliin qaba gosi dandamu amno maaliif haatiti indal arman durallee yasanti mani duuba wanni akkana yoo si deebifte gostee miidhama yoo atin ammoo qara danti irraan qabdu amya biyyalaatiin ba'e silaabtoo achin dhaqu deebi achin deebi wanu warmu keessa suqunadhaa jette booran dhibuun dandeettu oromollee dhibuun dandeettu akkuma waliigalaatti because nami dhugaan sabi ufiitiif birmate kuno waajirri warri kaleeti waliin galte waajir jaaruu jira booranii kalee nageelle asii taltallee elwayyaas namin simanne mee warri sun tokkolleen eesseenani bisaan sooddibuu immoo bosonaa galleellee waan nami beeku waanummaa warri booranaatti men jirtu bitta yaa agar dhufneef Ameerikaa gallee yaa Austraaliyaa gallee yaa Germanii gallee yaa achi gallee nami jedheen hin jiru booranii taanaani ijoollee isaa tagan soddoma qabsooftee dhufeefi saqaabsiiqqee gurrate ruuf marate cancal duddaa baate inji jila itti bookisan gaafa sachum jira akkanum taa'ee manaaf jaatanii taadii keellaa bira akkanum taa'ee laala akkanum taa'ee daawwan namni tokko jirte yaaballoo jira jirte Finfinnee jira alamaachum taa'ee laala akka wanni kun ammoo fugguu dhalatte yookaan salleestaat naa guyyaa yatim nami anittinimi aybin abbootii gadaa waxuullee as jaabe viidiyoon tiin jirti cufa yatim booranii hin badin harkeessan irratti maaliifi warri dhufku namaa galee fi dhufanii malee nami achi walii mari'an tokkollee nuun tokkollee wal qubin qabnu nuun boorana ka ajira tokko wal qubin qabnu ollaanu wal qubin qabnu ollaan boorana ka jiru wal qubin qab ka ali Amerika bar booran namkum tokkooti oli jira yoo at wali taasu namkum sadii oli jira gujirrin jira gabrirrin jira garir majority biyala ka jiru yoo la qobsantaan ammo ideology da we are poor sammuudhaan yoo sammuun ta'e liiba waaqoo billaate qofa ofii kamal galchuu ka warri isaanii miiloon isaanii dudduub jirtu qofan fiig sila nulleetti nu dare waliin gulfiin nuun mariyan nami inni mariyateen tokko hin jiru namtu bilbila gaafa dhisi jaarsi kun janna jaba qaroo viidiyoo sen dhaga isanii mariyatee lakkinu qubin qabnu soo rakkotanaa jira rakkotanaa wal dhaanuudhaaf maanti nu barbaachisaa yennaan gaaddis jedh ka'ee jiru ka bijjiruuf ka kee jiruuf ka keenya jirtu walii galee nu barbaachisaa jedh kun waan daalachii jedhee miti in rakkatina daalachii Austraaliyaa piroojeektii hagan gabaase boorana tochuuyyuu hin danda'u
egi boorani approve godhate alleen qood sun keessa akkam nam tokko fudhadha malee dubbiin si galtuma baaba kee kanaafiyyuu gosti teenyaa adiyyoo baddi ammoo waan waaqenu dandamu video abbaan facebookii kaameraa adonni hin cufiniyyuu anin agum iyyinaan cuftinu onne kee jira yagayyaa guyyaa lola ninu naafu beeta olkiin fedha warra olkiiti balaayaa koddaate Falastiniyaa wanni kunin ka olki akkam fedhu olki fi Israa'eel Falastiniyaa tulki akkam fedha so inabne uwwa dhiiraani yagayyaa qabsaawaaf qabsoobtulleen ka fedheelleen cuftinu yagayyaane chaansii adonamichi markoriin abbaan gaaddis kana camera asani cufatini biyikeessa le asobsibne that what I'm happy awanna kamane nagamachisa biyikeessa media anin asim bare ijolen tenta bike dubra ira asobte America Canada Norway full of it jira asobte comment jala bufte this is a borana egejede I was feeling lal confidence in amid ibinin kamne takka mujamba na kessa toratam okay gositen garte challa edije mare ammo suwan jatanin je tochi garsiisi male tochi boranaan hin jedhini tochi garsiif sirra nafuu jedhe yoo atin prime minister abanaasit boranaaf jette borani sirra nafuu shiyalaqa jaatanii yalitaan du biyyeen isa sablatina isaan dhaamati dub tochine garsiifne naani inafne alaatletti yaadaani akkasum dubra dhiiraan nutumsatetti maantaan sadarkaa kan geenne amma jilaateennaa tagaraa nagaa jil dhaabaati miti jil boranaati borani wagga diddami torba kor waliinteen kaanin attu jedha kaanin bada jedha kaanin shifta jedha akkanirri tur ideological confusion taan so sammuta walii deebisuuf koota gaaddis borana bal'aa waliit liibanii waasoo dirree ala toffannaa jennetti bikeessa mariyan ammoo wanni sun ajjaan boranii ejenne dheenu jala owwaatu fiixee jalqabee agdhumaat laafa jabaa jalqabee qabsaawaa kalee ganamaati jalqabee kammaan tarraasa kee jiru jubari still walumaan haasa'u jirra kabasun kee jiruullee walin dhiifne isa waan wal dhiifni seeta ado guyya gari wala barreellee taatu walum kun namna beek guyya tokko walin dhiisin hangar kiyyaan guyya gari nauma baarani alleeni na baara guyya warri nun tuqin wadubba namtana yoo nan boorana warri ni jeesin nuyini aboota achi kee yaa'e jinni achi kee yaa'e omar ranfeen yoo ammoo nam kennu jalaa kafixan taate so we baaned inguban ame man dubbatin egi baragana konana warri makalakaya walade adotenna bute walbasan kallenin doona jedhe damos qorate kalleni bilisumma ni barbadin be nu rasa sene indua jedhe abban indua jedhe walfitu nu ammo indona injen kawriti fannu anamne il kana rab jiddu hintanu dubbinteni nami ken indu sunin rajen dubbina dimo babaki dubbina dimo mamati ijolen dubran dhiyootan na complainte jirte babaki challa jettate dhiir challa yaam tamamati man jenne dhiiralle haati dhalte ti jette dubtan afiyyu nu ammo wanni yoyaa gudoteen tanafiyyu nu wanni nu jennu nu abaon raasa jirtin jirtu abao yagalte shifta raasa jirtulle lafti tasiit gosteenna kitan bantan ammo yo sinam ken fitte sabab sinam ken fit ambalalefan that's it dubbina ditenin rosayyun qabdu adi kullo akba kalafaji alaba bandera ke dogole diotan ya gabbatan duri am bakalafajin dagay adi dima male isa dhabanin garrebeta diotana abodin gadadara jite alaba borana ibsitu tungana ibsitu tukana era durte ganna dibagutu tenin turre takka ganne diballe alalle turre guya cubborsuma bodi gada ke jirti akadan sade mu jirti tanafiyyu jabaadha sanin jedha wanni kun kana kan wal dhageessisa ammoo akka diyyoo booranii badee agartanii dubraaf dhiirin qabdani qora barreessa booranii adiyyoo badee jedhe siyaasa ani nami OPDO jinni jedhaa miti ani rinkeeyyan ani waan aramaa targan OPDOon Ahmad Dhibbaallee naan kennitu OPDO mitam adiyyoo badna arga kanaafiyyuu adiyyoo tan irra abbaattuuf baasa loonuu fi gura yoo tissa yara ergate loon kun radiyyo walani eda borani wanni bisaalle narganne marralle narganne borani bokkayya tiro loon ardaanan butteras adiyyo ammo bulchaa waqaba siyaasa keessanam waqaba adiyyo batu jir arli ban lafa ngafa obru raqotani adiyyo bulbuli liban jiddu walitin demo adiyyo
areero ka'e malka gubaa qubatee bulbul hin dhaqu adiyyo golbo gabbu'ee soddaan intalin walin fuusisu jaala soddaan ilmee walin kadhatu adiyyo bulchaan dubbatin jiru MP keessa adiyyo adiyyo agan geettu nuga banta bitan dubbanne waan njede waa warra dubbanne de male anine nu bulche raasau jirran nu osin nu tukinnam nuran gabbisi man rafen lafti da jiti aya tuti ede bitani namun ken callan tukin aganu maninu jen tanafi yo ora pula de bana yo waqe jer bor wara garra warri bultanille naga no bula warri bultanille naga no la damboba amma wanam to afan nu dubbatini nu ora pula de bana